Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa kan bultan nagaadhaaf yaada jabaattu maaliif jirtu? Torban kana maaltu haaraa? Egaa kunoo akkuma waadaa siniseen hireenis dheerattee kunoo deebi'ee dhufee jira. Hadhaa dubbii warra Imiraatii sana akkuma warri Jimmaa jedhu ni giroo hin qabne facaasee funaana jedhani. Giroo jechuun adoonnoo jechisuun bakka sirraa dhufte. Dantaa hojii dhimma biizii isa godhu namni hin qabne jechuu isaaniiti. Egaa hadhaa dubbii warra Imiraatii kana as gama Afrikaatti maaltu isaan bobbaase? Eessa faatti bobba'anii jirani? Maalirra bobba'an? Egaa baay'een keessan quba qabdan jedhee abdadha. Yeroo ammaa kana namoota Afrikaa kan adda cirataa jira, qircataa jira jedhani. Isaan keessa dursummaadhaan waa hundatti kan jirtu Imiraatii dhagaa. Sanarraa isaamuma waan gabaarra jiru namni baay'een yoo haalli jiru saayyamee fi jalan deemne akka quba qabaatuuf jecha dubbii warra tujaaraa kana naannessuurraa jaalala qabaadhee osoo hin taane amma dhaga'ane waliin gahuun gaariidha. Nama hagumallee taate garaabaa siyaasaa qama'u kana xiqqoo waan itti lulluuqqatus kennuufiin hamtuu miti jedheetan. Egaa warri kurfii lamaan amma dura dhaggeeffattanis yookaan jala deemtanis barakaa argadha. Hadha xumurra san dura oduu lamaan takkasinii qaba. Inni tokko jaarmiyaan Red Sea Affaar Democratic Organization jedhamu ilma tutturte naannoo sana keessa dhiyoo kana nama leenjifattee ibsa baaste torbanuma kana keessatti. Ibsa sana keessatti waan isaan dubbatan takkana qodaan kun hundinuu xuraa'ee jira jedhan. Waan isaan jedha humna bahaaraallee horachuuf deemna jedhanii dhaadatani sanuma argeetani. Akkas egaa dubbiin namni hoolaa maarree qabdu maarree bulfattii sana isaanis gama amma waan irraa dubbannu kanarraa argatanii yookaan argachuuf abdii qabu fakkaata dhaadataa jiran. Sanumaa waliin wal qabatee warra ittiin dagaaloon gaggeessuun sun Rapid Support moo maarree Force RSF kan warra Darfur sun isaanis dinnina kennaniiru. Biyya ollaa irraa warri diroonii nutti darbate yoo jiraate of eeggatanu dubbine asmaraadhuma sana laallatti ofii diroonii bosaasoo irraa isaan guurame kaartuumitti darbataa jiran ammoo ollaa irra namni nutti darbatu jiraannaan egaa innis legitimate target jedhanii ibsa baasaniiru. Egaa lollee qoqophaa jira fakkaata. Afrikaan ammallee bar 16ffaa keessa ka jiru naf fakkaata. Namnis garaa laafuu fi dhiiseera. Uummannis ofiis garaa laafuu dadhabeera. Walumaa ajjeesuutti ganda gandaan wanti xiqqoo irratti wal bobbocoqaa jirti. Ormi kaan immoo riskiin Afrikaa keessatti argame jedhee itti duuluuf qoqophaa jira. Duullis akka durii ta'anii kaartaa of dura qabanii eenyudha ruularii fi irsaasiidhaan maappitti godhan hin jiru. Maallaquma xiqqoo tokko of dura naqanii hiyyeessi guutteetti kan utaaluu barbaaddu. Isiidhuma sarbaa ofirra kaa'anii ol utaalchisanii waan barbaadan fudhachuudha. Kana egaa hadha bal'inaan irraa dubbanna. Egaa warri dululluu jetti ijoolleen zaman ammaa kana nama delusional ta'e abiyyi torban dhufu kufaa jahattu kufa jedhanii sin gowwoomsan eenyu garaabaa siyaasaa sin qamaasisan kana. Moggaatti egaa waa'ee seenaa warra Imiraatii kana jalqabarraa kaasee gaggabaabsee jechuun mataa irratti wantoonni isiniin qooddanu mataa irratti namni waan kana gad fageenyaan beekuu barbaade silaa xiqqoo ofii immoo tattaaffii gochuun barbaachisaadha. warri afaan zabanaa kun nama dhibullee yoo jiraate mana keessaa ijoolleen dhabdanii gaggaafadhaa waan maqaa dha'u kana
gad fageenyaanis ofiis beeka warris afaan Ingilizii dandeessa. Namni baay'ee amma waan asirra dhidheesse garii isaa yeroo duraatti ergee namni ajaa'ibee hin jiru. Achii booda gaggaafannaanis quban qabanu akka gubbaan mul'annu miti jechuuf kan jedhe kiureesitiin hin jiru. Waanuma xixiqqoo ganda keessaa milishaan wayii dur mana xajjiitti waan dubbatamu kan amma namni smaartifoon waan qabdu waraabdee gadhiiste kan akka waan guddaa fudhatee jala fiiguu dhagaa akkas nuun jedhanii boohaa oolu artificial intelligence jala kaa'anii afaan Ingilizii aksantii warra Ameerikaatiin dubartiif dhiira fakkeessanii dubbatan kana fa'aa akka waan dhugaa fudhatanii sana ofii dhaga'urra darbanii nama kaanii daddabarsu. Namicha amma eenyu shaayiin dhugaa. Dubbii amma maqaa Tiraaworeetiin piroopagaandaa artificial intelligence warri Raashaa fi isaan bitattee afaan Ingilizii afaan hundaan inni dubbate jedhamee waan hin jirre inni erga haasaa godhe tureera hin jiru. Akka waan gaarii hojjetaa jiru fakkeessite Afrikaan kun waan dhaga'uu barbaaddu kun dhugaadha dhugaa miti akka Afrikaan kunoo dhagaa jetti inni akkas jedhe Ameerikaan kana hin jiru kun kana hunda namni Oromoo baay'een walii daddabarsa argeetan yeroo Islaama Dimookiraasiin jedhamu kunuu itti amma kenname namni hundinuu waa filadhaa jedhame amma waan artificial intelligence gubbaa biyyi kana jedhe abaluun kana jedhe itti maxxansan dhugaadha jedhe qoncoraadhaan wal fixuuf deema. Abubbultu fakkaata. Egaa kanaaf waan garii namarraa argatan waan firii qabu sila walirraa fuudhee namni maal wanni kun mamariita hin jiru ganama baay'attan ergee laalee waan akka rispoondee hin goone dhiyoo kanaan ture waggaa tokko wanta egaa namas of keessaa aramuunuu sababa akkasiitiin egaa seenaa isaanii jalqabarraa kaasnee jechuudha uummanni gosa gosaan jijjiiraatu kun. Tuma naannoo sana marmaaru warri Ingilizii fi naggada ofiitiif East Indian Kaampaanii sanarraas dubbachuuf jiraannaa adda xiqqoo waan isaan naggadatan sana nama jalaa zarafu ofirraa dhoowwuuf isaan to'achuutti seenanii achumaanuu jarattiinis warri maarreen akkas nu godhani warri maarreen akkas godhani kissii guddisnaan egaa hin iyyinaati kottaa nutti madhaa yaa daa'imman jedhanii akkasiin of jalatti. Bubulchaa turanii sanarraa bilisoomtees waan arabaa kan waan filisteem kana gaafa ammaa lola ramadaanaa jedhamu guyyaa 6 jedhee barakaa argatu maammoo woddinees dissuu kan xoorinne sana faa dubbisne gaafa ijoollummaa addunyaan kana mana sinimaatti waan arginu James Bondii fi eenyu Sean Connery fi Roger Moore waan addunyaa teeknooloojiin naannu garsiisanu. Maammoo waldinni waan basaasummaa waan lolaa ajaa'ibanni barreesse sana qaqqara'aa turre sababa lola sanaatiinis maallaqa qaban kana warra Masriitiif warra Suuriyaatiif takka ammoo warra Joordaan kana fakkaata lafa jalaa qabatanii jechuudha. Siinaayii fi Goolaan Haayits maallaqatti fixaa turan warra Paalisteen kana achi boodas egaa ilmaan immoo obboleeyyan quxisuu immoo dhuftee baraa wajjin jijjiiramtee tuma jettuu ga'a. Jarris wal sakaaluudhaan maayyii ijoolleen Benii Faatumaa jedhama aangoo qabachuu isaanii isiniin qooddadheen jira. San keessa akka inni dagadhe yoo jiraate isaan amma mataa Abudaabii ta'an kun mootiin Abudaabiin kun marra lamaan tokko akkasiin karaa gadhiisteef warra Abudaabii kanaaf. Warri Dubaay jechuuf mootii Dubaay Abudaabiin jedhe na fakka mootiin Dubaay xiqqoo rakkoo keessa seenanii amma dura jalqaba sagaltumootaa booda immoo 2008-9 financial crisis gaafa ture sana waa kafaluu dhabanii achirraa biiliyoona 10 fudhatanii aangoo biyyattii sanaa suutuma jedhanii gadhiisanii egaa warruma Benii Faatumaa kana tolaantummaa oofaa ture san gubbaatti kanaan irraanfadhe. Yeroodhuma sana keessatti faamiliin namicha kanaas rakkoo keessa seenanii abbaa waa jalaa micciireen beeku kan duraa haati warraasaa tokko ijoollee lamaan fudhattee Ingilizii galtee isiinis faamiliidhuma warra mootii Joordaan fakkaataa sunis keessatti fidee qumanaa jetti warri piroofaayilii isaa xiqqoo jalaa xiqqeessee nama hamaadhaa maarreedhaa miidhaan nurraan dhaqqabsiise jettee gaarratti duulanii waan jalaa barbaadan hin gaafatina sanumaa wal qabatees ijoolleen durbasaa lamaan tokkos. Rabshaatti goote yaa itti kaastee tokko numaa'uu
ammas warruma adii kana nama lamaan takkama sadan ta'anii jedhan akka ofii himanitti. Markabaan karaa Hindii kana baasanii achi biyya Faranjii isii geessuuf innaa jedhanu achuma irratti Hindii fi warrumti Emiraatii ta'ee qabeenii manatti hidhamte jedhamee hidhaa keessaan dubbadha jettee viidiyoo martee na tumanii maarree na godhanii mana maskootiin hin jirre maarree keessatti na hidhan jetteemti. Sunis akka tokko laamsheesseenii jechuuf hin jedhe egaa kana warra bakka maallaqa jiruu fi warra waa barbaadutu hojii kana beeka kun dantaa keenyaaf garuu quba qabaadha jechuuf hin jedhe. Akkaataa warri amma Muhammad bin Zayed Ziyaadin jedha Zayed jechuu kana afaan nan barre na fakkaata afaan Arabaas hin beeku. Ziyaad nama nan beeku hedduu jira Zayed garuu hin beeku. Akkasiin egaa olaantummaa isaan argatan achirraa immoo biyya Faranjii kana Awurooppaa Aasiyaa kana keessatti investi gochuu isaanii amma tokko mataa mataa isin tuqeera. Kanarra darbanii amma addunyaa keessatti think tank kan jiru warra loobii Ameerikaa keessa warra ministeera warra maarree amma dura turan duun isaaniif dalaga waan ajaa'ibaa bara 19 walakkaa irratti kaampaaniin warra Ingilizii tokko waanuma buufata markabaa biyya Ameerikaa keessaa qabu jahaan tokko buufata jahaan kana isaaniif gurguruuf walii galanii achi garee Ameerikaa kana dhageenyaan teeroristiin akkamiin buufata keenya bitti maarree koongiresii gaazexaa hundatti bobba'anii jechuudha. Hilaariin Kilintan leetuu naafiin jechuudha. Arrabsaanii turte warri kun gaafas akkas ture amma sadarkaa kanarra gahanii Toonii Bileer miiliyoona meeqa kafalanii isafaatu isaanii dubbata. Warri militarii Ameerikaa warri inteliijensii Ameerikaa hoogganaa ture amma jala isaanii deema. Think tankiin hedduun isaanii yuunivarsiitii baay'ee maallaqatti olaantummaa ofii mirkaneeffatanii jiran akkasiin gaamma gara Afrikaa kana dhufanii jechuu barbaadeetan. Akkanan argaa jirutti Afrikaa kanatti immoo kan isaan waajjira godhachuu kan barbaadan shaggaruma kana fakkaata akkan argaa jirutti. Ammoo san dura waa'ee kubbaaniyyaa akkasiin haala addunyaa kanallee jijjiirtu seenaadhuma warra Ingilizii keessaa kaampaanii British East Indian Company jedhamu kun East Indian Company jedhamee beekamu kitaaba tokko namichi kitaaba William Dalrymple barreesse mata dureensi baay'eedhaan kanuma Anarchy jedha. The Relentless Rise of the East Indian Company isii sanarraa gabaabsee waa isii yaadachiisuu barbaada warra waa qaraa'uu barbaaduu fi seenaan kaampaanii sanaa yookaan kubbaaniyyaa sanaa seenaan koorporeeshiniin garaagaraa addunyaa keessa godhaa jiru wajjin seenaan kubbaaniyyaan garaagaraa Dubaay taatu Abudaabii irraa kaatee biyya hedduu qabataa jirtu keessaa Afrikaa kanaa oliif waan inni wal fakkaatu baay'ee jira. Kubbaaniyyaan kun gara dhuma 1599 magaaluma London keessatti ijaaramte jedhanii achiin turre nuti. Warri ijaares gurbaan tokko akkaawuntaantii wayiiti laalee isuma magaalaa keessa deemu warri Hoolaandaan kun markaba tolfachuuf achi dhufanii gaafannaan markabni isaan qabanu gahaan taane karaa amma East Indies dhaqanii achirraa qimamii fi waan arge guuranii fidanii markaba ofii immoo tolfatanii ammas dabalata ittiin bobba'uuf jennaan dhagee yaa jamaa kottaa jedhee magaalaa keessa yaa'eeti farankaa namarraa guurree tooruma zabana sanatti 30 caalle wayii tokkoon. Farankaa isaanii 30 caalle tokkoon joint holding kaampaanii takka koorporeeshinii ijaarrate jedhanii achirraa egaa bubbulee ammas sheerii sana gurgurataa nama gurguddaa miti jedhan hiyyeessa si karaarra dalagdu maarree hundinuu farankaa hunda qabuun sheerii ammuma giidoo fi farankaa walitti maca'anii bitatanii kaampaanii sana ijaarratanii markabas bitatee ka'ee bobbaaseen jedhanii dardara kana walitti guuranii yeroo sana eessa jiraawwan beekanu East Indies kun egaa warri Poorchugaalii fi warri Hoolaand kun karaa ammaa Indooneeshiyaadha gaafas akka seenaan himutti. Achi turre nuti. Bara sanas hin turre bakka sanas hin turre. Isaantu qabaataa turre karaa sana bobbaatee jennaan isa duraa tokko hin milkoofte jedhan waa wayii zaraftee deebitee jedhan markaba wayii.
achi gaa namu hamlee argatee bobba'uu jalqabnaan ammas warri Faransaayis kaampaanii yeruma kana fakkaatu afaan isaaniiti maquma kana French East Indies kaampaanii qaban turan na fakkaata isaan humnas waan qabaniif ofirraa ari'an karaa Indoneeshiyaa sanarraa. Tuma jedhanii dhadhamaanu hindii kana gaggahanii hindii kana gaafas warra Mugaal jedhan warra musliima tokkotu bulchaa hin beeku. Uzbeekistaan irraa kaatee Afgaanistaan irraa hin beekamu jedhu kun wal keessa jiran isaan Turkiidha warra Mongooliyaa kan adda baasuun hin beekamu. Qara hiriyoota tokko qaba warra Afgaanii fi gurbaa tokko warra Mongoole. Isatu yeroo hunda jarattiin kun nan jaallattu jedha warra Afgaanii maaliif jennaan argitu jedhu kun nuyi abbaa isaaniiti jedhee gaafa amma qublaa kaanii fi Kingis kaanii bobba'ee biyya kana qabatee achitti hambifanne jedha. Wal keessa jiran egaa achirraa kaaniiti impaayera kana kan ijaarratanii tujaara turte. Jarattiin kun sutuma suutaan naqxee nyuudhuma isteeshinii wayii tokko ijaarrataa achirraa buqqaatuma jettu Bengaal geesse Bengaal irratti Kaalkaataa kana na argitu imamaa miti numaa'u gabaan guddaan tekstaayil waan huccuu wayyaa fakkaatu kana achirraa naggadama. Gasuuta jettee seentee afaanis dubbataa aadaa isaanis kabajaa huccuu kana achirraa fuutee biyya ofiitti geessitee gurguruu tuma jettuu babal'ataa tuma jettuu amalaan babal'ataa zabeenyaa wayii milishaa waan isii eegu akkuma ammaa shaggar keessa jedhan warri bulchaa warri maallaqa qabu private kaampaaniiti gated community ofii waardiyyaadha namitti dhiyaatu jedhan hiyyeessaa waliin arganu badhaadhanii jiran jedhani akkuma kana isiinis zabeenyaa ofii fudhatte amma warri chaayinaa warri maarree eenyu kana keessa economic zone free zone jiranis akkanuma waardiyyaa dhuunfaati isaan eegaa. Sanaan guddifataa babal'ifataa jarris impaayerris suutuma suutaan naa deemu diddiigamuun isiin naannoo kaatee diddee wal loluun walirra duula banuun eegalame isiin kunis egaa dantaa ofii tikfachuudhaaf ofiis meeshaan zabanaa maskeetii fi kan biraa tolfamee sanas bitattee kubbaaniyaan kun biyya sana keessa humna ijaarrataa warruma biyyaa gaafa impaayeraa namni biyyan qabu abbuma si hiriirsa jala hiriiritti kafallaan hindii kana ofi dabalatanii booda lolattuu seenuu jalqabanii seenuun hin hafne jalqaba irratti naannoo bulchaa warra naannoo waa jiru sadan tokko of jala galchanii akkuma kontiraataa nuucha sabmiit gootee abbaatti ta'anii babal'ifatanii biyyuma hindii sana guutuu. Ituu mootummaan jechuudha hin jalqabeen. Amma seenaa baay'ee wanti kun hin himamne Ingiliiziitu warra hindii kana waggaa 100 meeqaan gabroonfate jedhama. Mootummaan Ingiliiz booda keessa bara 1919 kan itti dhufe san dura kubbaaniyaa kanatu bilcha biyya qabatan naqanii jechuudha. Biyya bulchuun seenanii sanarraa darbanii eenyu OPM gurguruu jalqaban OPM gara Chaayinaatti sababaan OPM immoo Ingiliiziin akka Chaayinaa mataa cabsitee gad qabdeen egaa seenaa of danda'e OPM achi gurguranii eenyu qixalshaayii immoo achirraa fuudhanii Ameerikaa gurguruu seenan kunoo alaabaa isaanii laala alaabaan kubbaaniyyaa kana alaabaadhuma Ingiliizii alaabaadhuma Ameerikaa fakkaata. Egaa akkanaan utuu deeman warri mootummaa Ingiliizis qabeenya achirraa zarafamee Bengaalii maarrirraa guuramu kun warri Iskootlaand warri Ayirlaand warri eenyu Ingilaand marti namoota tujaare jedhan sababa kaan markaba tolcha akka maarree isaanii tolcha akka maarree egaa qabeenyi argamu tokko tokkorraa fuudha. Akkasiin Weels hin hafne wanti zarafamee dhaqu wanti hojjetamee deemu biyya sana qulleessite booda biyyi sunis abaar bu'ee jedhan abaar buunaan egaa jarattiin kunuma zarafuuf dhaqxe dur gaafa abaar bu'u warri eenyuun kun eenyu impaayera sana bulchaa ture sun midhaan illee achi kaa'anii achi booda uummatarraa qaraxan guuran jarattiin kun zarafuuf dheeftee uummatatti akka tokko gamte jedhanii achi booda rakkoo uumee isaan achirraa buqqaan seenaa kana kan isin himuu jiru warri kubbaaniyyaa garaagaraa jechuun Imiraatii qofaa miti. Imiraatiin biyya keenya mootummaa sana qabatte kan jedhu ani ilaalcha kiyya dhugaa ta'uu dhiisuu mala ammoo akkan argutte shaggar Itoophiyaa handhuura godhattee achirraa waan Afrikaa qabdu kanaaf qabaachuuf illee deemtuuf of qopheessaa jirti fakkaata. Fakkeenyuma
waan gabaarra jiru keessaa yoo isin agarsiise kun suuraadhuma isin fakkeenyaaf yoo ilaaltan albuuda kana kubbaaniyyaa hedduudhaan xiqqoodhuma asirratti isin kaa'e bakki isaan itti seenanii amma guurrachuuf olii qabanu kun Mooritaaniyaa, Maaliidha, Giinii Bisaawodha, Burkina Faasoodha, Naayijeeriyaadha, Koongoo Riipabilikii, Angoolaa, Zaambiyaa, Taanzaaniyaa, Keeniyaa, Itoophiyaa. Kanneen kana keessatti waan kana guurrachuuf albuudni yeroo ammaa kana keessatti Afrikaa namoo qircaa itti bobba'ee jira. Isaan qofaa miti, Chaayinaan isaa guurrataa jirti. Guurrachuu qofaa miti biyya amma albuuda keessaa guurrattu kanatti warri environmental issue irratti of naannessu kun achirratti bishaanis haala baay'ee barreessanii uummanni miidhamaa jira. Uummatas garii isaas hidhanii garafanii dalagsiisaa jiran jedhani. Afrikaan egaa ammallee hin bayyananne fakkaata. Kubbaayyaan amma Itoophiyaa jirtu keessaa Ambiroosiyaa moo maarree jedhanii Dubai Investment Fund jira, Imaraalee, International Holding Company, International Resource Holding Company, Mubaddalaa maqaa isaas ni dhaheera. Warri kun amma Sovereign Fund, Primera Group baay'ee dhagaa. Jara kana qabattee egaa shaggaree eenyuun Afrikaan Yuuniyanii fi waajjirri garaagaraas baay'een jira. Amma miidiyaas ijaarrachuuf deemti. Nama hamtuu isii dubbatu gaa irra aanuuf jiraatti. Biyya hunda keessaas egaa gurra qabdi. Kana egaa kun waan albuudaati. Kunooti waggaa meeqa Afrikaan erga bilisoomte jedhamee himamuu jalqabe homaa fayyadama. Achi siquu didde nammisaas waanuma xixiqqoo waan nyaatu, waan dhugu, waan bitatuuf hin beeku. Rakkoon nama Afrikaa bakka siin jirtu waan gaariis ta'uu mala hin beeku. Kanarra darbuu dadhabee na fakkaata. Kanaaf namuma bitatanii namuma sarbaa isaaniirra godhanii olii gad utaaltu tokko gaafa godhan biyya guututti gurgurtee tujaarri irra jette. Suuraan itti aanu kan walittis ni qabe immoo waan buufata namni hundinuu quba qaba. Biyya baay'ee irraa qabdi akkuma isiniin jedhe babal'ee turtetti warri Abu Dhabii Poortii fi warri DP World Dubai Port jechuudha. DP'n isaanii tokkottiinis egaa jirri kun tokkoffaa waan baharaa afoo jiruu fi biyya keessatti illee dry port jedhan loojistikiif maarree kana biyya baay'ee keessa qabaniiru. Asirratti akka argitan ka Jibuttii sun ammallee mana murtiitti warra rakkisaa jiran. Kan Suudaan ammaamaa jedhan achirratti sababa lolaatiin xiqqoo dhaabbateetti Taanzaaniyaan already hojiirra jira. Kaanis kana barbaraa fi maarreen waa beektanii Kongoon hin hafne Angoolaadha. Giiniidha. West, North, East and South guutuu isaarra bal'ifattee egaa eenyu supply chain yoo qabachuun ooyiruu isin agarsiisa ka ooyiruurraa guurrattu kan albuutarraa argattu mara'uga karaa ittiin guurrattu hunda tolfatteetti bifa kanarra jira isiniin jechuuf hin jedhe. Itoophiyaa qofaa miti kan isiin jirtu biyya baay'ee keessas seenteetti. Aanee buufatatti kan aanee jiru dachiidha. Dachii fi bosona biyya baay'ee akkuma argitan amma suuraa kana gubbaatti Blue Carbon ka jedhamu Elite Agro Project EAP Itoophiyaas ni qaqqaba. Jiinaan eenyuun Seychelles mul'attu achiis ni qaqqabane. Hedduudha kubbaayaan kun xiqqoodhumaan irraa fuudhe fakkeenyumaaf jechuu malee isaan baay'eedha. Akkuma argitan Blue Carbon maqaa dhaheeraa, Elite Group maqaa dhaheeraa, Jiinaan, Oterlo Business Corporation. Maal inni isaan kun hojjetaa jiran lafas qonnaaf fudhataa jiran. Biyya garii irratti immoo bosonuma fuudhaan addunyaa amma green gas emission jedhan kunoo maaliisiin carbon dioxide, methane maarree kubbaaniyyaan garaagaraa keessa warra Awurooppaa kanatti
namnis xiqqoo dammaqxee duniyaa kana balleessaa jirtanii lafti dhabamaa jira dachiin ho'itee maarreen ol ka'ee dhabamuuf deemu akka jedhuun United Nations waan isin dudubbattu irraa ka'anii cap and trade waan jedhan kana tolfataniiru kubbaaniyyaa garaagaraa yookaan seektarii isaa ilaalanii kaarboon daayoksayid yookaan immoo jedhuma amma eenyu gaasis jedhan sana daangaa tolchaniif jiru. Fakkeenyaaf barmeelaan jiru isaan tooniidhaan herreganii kubbaaniyyaan tokko yookaan immoo seektarii sana kan jiru hammi isaanii addunyaa irratti lafa qilleensa gadhiisuu malan eenyu barmeela 100 jedhanii egaa sanarraa bitatan maallaqaan barmeelaan fakkeenyaa jennu doolaara 100 ta'ee 100 immoo 100 dhahaati akkasiin 10,000 erga bitatanii booda yoo sanaa ol gadhiisan taatan maashinni isaa maarreen isaa gaa wayyeessaa namni modernize godha akka eenyu kana warra amma greenhouse gases jedhaman kana jechuudha. Isaan kana daangaatti godhan jechuudha. Isii kana gaa isiidha ol kan oomishe ammas adaba qabaa. Adaba sana maarree isiidhaa gad immoo warri teeknooloojii haaraa maarree tolfatee immoo gad godhe isiirraa hafte waan bitate mirga irraa bitate sana jara kaaniif gurguraa gabaan hin jira. Kana ciraatte offset immoo kabiraatiin jira. Jarri kunis voluntarily takkaa mootooliin ofii isaaniitti biyya keenya irratti gaasii kana jechuudha. Greenhouse gases emission limit ofii godhan biyyi kanarra kun fakkeenyaaf jennu barmeela hagana ta'uu ol immiituun goonu jedhanii walii galanii yoo turan yoo biyyi sun achii ol gootee biyya biraarraa akka amma Afrikaa kanarraa warra bosona dhaabnee jiru jedhani isaaf muka daballee dhaabnee irra maarree jedhanii isaanis gabaa qaban gabaan kun amma Dubaayittis ijaaramtee jirti. Achitti immoo biiliyoonaan kan lakkaa'amu kubbaaniyyaanis firii ofii fedhii warri qabu jechuudha maqaa ofii. Maamiloota ofii biratti jechuudha waan addunyaan kun nu laallata jira dhimmamanii ittiin warra rakkatamu jedhamu waan barbaadaniif muka akkanaa dhaabnee muka akkanaa binnee jedhan himachuuf akka isaan gargaaru. Kana gabaa magaalaa kana irrattis bobba'uudhaan Afrikaa kana biyya baay'ee akkuma argitan irraa bitan biluu kaarboon Laayibeeriyaa, Naayijeeriyaa, Angoolaa, Zaambiyaa, Zimbaabuwee, Keeniyaa kaanis immoo Taanzaaniyaa amma warri kun warra hoteelaa fi loojii bakka ispoortii fi adamsu warri mootooliin Imiraatii kun barbaadan jedhanii bitanii warra Masaay kana buqqisanii rabshaa hedduutu ture. Egaa kana fakkaataa dachiin Suudaan keessaa Itoophiyaas ooyiruutti seenanii jiranii Elite Agro Projects hin beektanii. Egaa qamadii fi maarri isaanii oomishan kana quufuuf deemtan fakkaata. Immoo akkuma jiru fudhatanii deemuuf deemu laata. Isaan qophaa'aniiru biyyi ofii waan oomishan hin qaban isiitii xiqqoo tokko oomishuuf tattaaffii godhan sunis bishaan akka malee irraa gaafatte kanas skeel gochuun akka hin danda'amne arganna fakkaata. Ammaaf gara fuulduraatiif soogidda sana bifattiin wayyaa ta'een bifa rakkasa ta'een jijjiiruu danda'an gaafas argina ammoo waan uumaan hin kennine kana amma feete susuphaa oltuuse deebitee siin rakkoodha. Kun akka argitan dhugaa dachiis fudhatanii jiranii baay'eedha. Investimentiin kun biliyoonaan lakkaa'ama. Waan xiqqaa miti. Waan sila Ugaandaa kanattis isaan na fakkaatamu guruppii biraa akkanuma bosona fudhatee uummata indijinas achi keessa jiraatus buqqisanii aari'anii iyyamaa ture hiyyeessi iyyitee eenyu Afrikaan nama wayii tokkotti kafaltee jennaan afaan qabdee garaftee callisiisti. Kana arganiiru jechuuf hin jedhe badaa rakkatinaa namni Afrikaa ammallee wayiitti baha jettanii yoo ilaaltani qalbiitis hin cabaa fagoo jira fagoo jira. Inni kun waan dachiif bosonaati. Egaa kan biraa maqaan renewable energy sababa jedhuun soolaar ta'uu danda'a kun wind ta'uu danda'a waan baatiriis. Kanaan immoo akka jiruun kunoo biyya baay'ee keessatti
sesseenanii jiran isaan jechuuf hin jedhe. Abu Dhabii maallee Naashinaal Oil Corporation haa ta'u Alfaa, Aamiyaa, Global South, GSU, Masdar Infinity Masrii keessa fa'aa taqaa. Baay'eedha kunoo biyyi kun hundinuu argitan Madagaskar utuu nafiin jechuudha. Jarri kun itti seenanii ofii yoo gaaziin keenya dhumatti ka jedhu jiruun hin jiru gara fuulduraatiif Afrikaa kana aduun guuteera lafa keessas wanni amma bishaanis ni jira qilleensis tolaadha kanarraa waa yoo kubbaaniyyaan keenya akka achi deeme yeroo hundaa kubbaaniyyaan dura seene bu'aa hedduu qaba biyya baay'ee keessatti akkanaan babal'ataa jiranii dinagdeen isaanii bal'aadha humni isaanii guddaadha harki isaanii dheeraadha deengadda isiniin jedhe kana argeetan imiraatiinis durii miiliyoona tokko turte takka immoo warri Tuuniziyaa gaafa mootiin isaanii Zaayed achi deemu imiraatiin kamii wallaalanii alaabaadhuma bahareen fannisaniif suni bakka sana hadhan jirtu kunuu Afrikaa guuttee jirti si qofaa miti gaa akkuma jedhe Chaayinaan hin jira warri eenyu isaan qofaa miti Chaayinaan hin jirti Turkiyyeen hin jira biyyi gaariin akka jara kanaa gaa Chaayinaa fi jara kana Chaayinaan erga liqaatti guurtee waan tokko irraa bayyanachuu dadhabde xiqqoo lab jetteetti fakkaatti siin ammaa fi Itoophiyaadha Keeniyaa maarreen liqaa sana karaatti kafalan dhabanii hundinuu rakkataa jira isin Itoophiyaa keessa jiru piroojeektii sana hojiirra oolchiteetti Keeniyaan faane reelweeyin tokko amma Afrikaa maarree seena jedhame daangaa Keeniyaa otoo hin gahin karaa irratti hafee reelwee to nowhere jedhama maqaan isaa birrii sana nyakka gootee nyaatte jechuudha. Warri siyaasa Afrikaan akkasigaa. Uummata akkasiitti nuyi biyya faranjii jirru kana keessatti namni tuffatamaan akka Afrikaan jiru. Uuma xiqqoollee mirga isaatiif illee yoo hafuura baafachuu barbaadan namni isin salphisu nama Afrikaati. Dhiifama. Egaa kana fakkaata laalaa gaa maqaa ammaa sustainable takka immoo renewable energy jedhuun biyya baay'ee keessatti bobbaatee jirti. Investmentiin isaanii jabaadha. Kan biraa immoo ijaarsa ammaa property development jedhanii warri zabanaa ammaa kana sababa kanaanis kunoo kubbaaniyyaan akka Imkaan, Eagle Hills, Dubai Investments, Damaaq, Aadaakoo, Imaar, Aldaar isaanoo hedduu dhagaa maqaa fi lakkoofsi isaanii jarri kun amma biyya akka ammaa Itoophiyaa, Masrii, Morokoo, Gaanaa, Angoolaa keessa seenanii Keeniyaa, Taanzaaniyaa bakka garii irratti moolii ijaaranii bakka gaariitti hospitaalaa mana barnootaati. Egaa ittuma jiran jechuuf hin jedhe waan biyya keessa jiru immoo gaa warri ganda dur Lagahaar jedhamuu fi amma shaggarsitii jirtan isintu beeka. Riskiin abbaa qabeenyaa durri gaafuma nammee biyya alaa gaggaltee waazaanii gaabbaa ijaarratu lafa warraatu lamaa fudhatan jettanii iyyaa turtane amma immoo gaa warri guddaan innaa dhufu karuma hafuuratti baafattan dhabdane amala namaatu waan ajaa'ibaati yoo argitanii jiraattan namni baay'een biyya alaa biyya faranjii siin Afrikaa amallisii wal fakkaatu hiyyeessa waan xiqqoo hatte namni hundinuu irratti bobba'ee abaaree maal jedhee dhabamsiisa. Isa waan guddaa immoo hatu kana sammuu isiitiin ooli irraa waan dubbattu jechuudha. Yoo amma biyyuma faranjii kana warri kubbaaniyaa gurguddaa qabu biliyoonaan kan lakkaa'amu irra dalagatu qaraxa tun kaffaleen bakka biraa offshore jedhanii waajjira isaanii bakka biraatti ijaarratanii achi geessanii hiyyeessaa takka hin jirtu. Yoo baqattuun immoo birrii xiqqoo tokko marree takka immoo hiyyeessi gibira kaffaluurraa doolaara kurnan tokko irraanfattee akka jiru mootummaan namni hundinuu itti bobba'ee manni murtii poolisiin
Iyyeessi waan ofitti dhiyaatu waan isii fakkaatu kan hin jibbite isiidhaa ol immoo ka jiru sammuunis kompireend gochuuf itti rakkata. Kanaaf siyaasaan keenya sirra guddaa kan Itoophiyaas kan Oromoos nama horizontaal walirratti bobba'u kana takka wal basaasuu oduu walii guuruu takka gaa cirra guddate garuu the bigger picture faranjiin jetta arguun nama baay'eef ulfaata akka ta'e argine siidhuma xixiqqoo kana garaa baasii qama'uu siidhuma lafa tarcaate kanarraa guuruu wal basaasuu fagoo ka jiru bilbilee abaluu maal jira irraa gaafata ishuu gurguddaa haasaa sa'aa meeqa waliin haasoftee waan firii qabu hin argattu oduudhuma hamiidhuma jetteedha. Insidentii guyyaa yookaan immoo waan amma dura ta'e kana haasa'uudha. Akkasii kunoo jarri kunis egaa shaggariin san akka jiru fudhatanii ganaa bakka hedduu develop gochuuf deemane Afrikaa kana keessas egaa shaggaree akka naa galutti handhuura ofii godhatanii mootummaa ofiis egaa akkuma amma dura isiniin jedhe qoroo ofii ijaarrataniiru abbaa qoroo qabu. Egaa isaan indaraaseedha. Isaaniin booda immoo egaa kiingi jira, emperorchi jira, king of kings eessa jiranii nan gaafatina. Sana egaa ofumaa bira gahaa kanuma jechuufan jedhe egaa wantan kana namaaf qooddadhu waan jedhu dhabee takka ogiroo dhabee osoo hin taane at least waan garii akkan argaa jirutti jechuudha. Waan hunda beekaafii miti. Akkan argaa jirutti akka yeroo baay'ee illee hubadhe takkuma sila isiniin jedhe namni baay'een isaa waan xixiqqoo kanarratti yeroo isaa gubuu yeroo olii gubuu inni kaanis intentional na fakkaata ishuu gurguddaa dhiisee waanuma xixiqqoo guyyaadhaan mul'atu torban dhufummoo kan hin jirre jechuudha. Saniin biizii wal godhaa biizii nama kaanillee godhaa. Uumaan nutti ta'es immoo waan ammaan nama lallabee iyyee sobee dubbatu kana jala fiigee waan firii qabu irraanfatu long term plan gochuu dadhabuun hin jira. Egaa Afrikaan baay'een waanuma hadhaa akkuma daanqoo waanuma fuuldurasii jirtu tuma fuffunaannattu warri immoo taa'ee yaadee sacrifice jechuudha. Kafaluullee warri danda'u jechuudha. Saganteeffatee bobba'ee irra aanuun isaanii hin oolu. Egaa isii kana irra aanuuf ammallee akkanan jedhutti humni isin irra bobba'ee jiru Itoophiyaa irra bobba'ee jiru humna guddaadha, humna jabaadha. Caasaan isaa addunyaa guutuu Afrikaa qaba. Namni gariin biyya alaa taa'ee amma maarree kuffisna jedhu gariin isaa fooqiidhuma isaanii jala kireeffatee tattaa'aa jira. Kanaaf I think akka gaariitti maaloo iyyaa silaa mareetani humna ofii ilaaluun sadarkaa uummanni ofiitti jiru hubatuun gaarii na fakkaata. Akkuma durii sana jirra akkuma 1970 89 90 2020 deemnaan achuma marsaa ooluu taate marsaa ooluu akkuma dhadhaa ibiddatti seentetti baqaa dhabamaa dhufuu jira. Dhabamaa deemuu dhufa kanaaf warri kubbaaniyyaa innaa seenanu badhaadhina jedhanii guddina waliin qooddanna jedhanii seenani. Innaa seenanu zabeenyaa waardiyyaanuma xiqqoo piraayiveti eenyu seekuritii kaampaanii irraa ijaarratanii of eegsisanii lakkuma bulanuun immoo mootummaa guutuu to'atanii kanas egaa quba qabaadhaa jechuufanii akkuma warra amma dhiyoo kana soofuma waashaa keessa ol geessan ilaaleetan wayii yaadadhe ituu hin jedhe qalbii kiyyatti. Amma ganda takka keessatti hattuun yeroo hunda nama kana zaraftee hattee isaanirraa immoo fuutee kan gurgurtus maarri namni sodaatee ni nutumti nu jalaatti jedhee jalaa kaafe sodaatee yoo dubbachuu baate guyyaa takka akka malee over confidence hin dhabamu walgahee waamtee anyuu hawcaachinya afarsaata sana haftuu fi kan isiirraa fuutee waa gurgurtu ol ga'aniiti dhiiroo akkam wayyaa ganda kana keessatti hattuun hanni maaliif guddatee mi'aa mari'anne yoo jette
Maal dhaga'uuf jiraattan kanaaf soofumar keessatti wanti ta'e gaaffiin ittiin jalqabame gaarii ture. Sababni hiyyummaa kadhattuu kan nu godhe maalidha? Ammoo achiin booda kan mul'ate akkuma nuu mirkaneessu ijoolleen faranjii aaskiising jettee mootii gabbaru deebisa. Rakkoon isaanuma achi walga'e sanatus rakkoo guddaadha. Namni qalbeeffatuu danda'u jaruma kana jechuudha. Isaanuma rakkoodha. Rakkoo sana keessa qaama isaan xiqqaatu waggaa 37 rakkoo sana uumaas rakkoo sanarraa beneficiary warra ta'aa bahetu የሌባይነ ደረቅ መልሶ ልብ አድርቅ ልብ አውልቅ ልብ አድርቅ jedhan akkas fakkaata akkasin godhinaati dubbiin warra imaraati anas irratti xumuraa ofii keessanii karraa hafe barbaada gad fageenyaan hubadha waanan sini qoddadhu hammanuma yoommoo nashaataa hamlee qabaanne torbannuuf immoo waan biraa irraa dubbachuuf jiraanna kanadhaa kana egaa kana irratti xumuraa jalqabarraa kaastanii hamma dhumaa qalbii guutuun sanaan walii gad dhamaase